Raadiyoo Simbirtuu. Yeroon geenyaan sa'aatii keenyatti wanta har'aaf ta'u jennee qopheeffannee isin eegaa jirra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun qophii Simbirtuu har'aati. Qophii keenya har'aa keessatti akkuma yennaa kaanii oduudhaan tokko jennee eegalla. Silaan irraanfatina sirbus qaamuma qophii keenyaati. Har'aaf garuu waan dhiifama isin gaafannuufi qabna. Innis qophii isin bohaarraa hin qabna. Kanaaf ammas dhiifama jecha qophiin imalaa garuu jira. Qophiin imalaa haala yeroo irratti jechuunis Angorraa wal buusuu fi itti wal baasuu dhaaba adda bilisummaa Oromoo kan Birgaadir Kamaal Galchuudhaan hoogganamaa ture tokko irratti kan xiyyeeffatu keessummaa qabannee dhiyaanneerra. Eenyummaa keessummaa keenya booda dhageessu turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Amma gara oduutti. Amma oduun isinitti hima. Waggootii 3 darban kana keessatti Oromoonni gara 5,000 ta'an waan karaa nagaatiin mormaniif mootummaan Itoophiyaa isaan dheeraa jedhe jaarmiyaan mirga dhala namaaf baabsu Amnesty International. Jaarmiyaan kun ibsa eengadda baaseen sababa sobas haa ta'u dhugaansaa hin beekamneen miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa bara 2011 hanga bara 2014tti Oromoota hedduu seeraan ala isaan hidhee ajjeeseera, ukkaamseera. Mana hidhaa keessatti immoo hiraara cimaa isaan irraan gaheera, reeba, ibidda elektirikaatiin isaan gubaa, ija isaanii jaamsaa, gurra isaanii duuchaa fi ilkaan isaanii irraa fixaa. Dubartootaaf shamarran Oromoos immoo humnaan gudeedaa ture mana hidhaa keessatti jedhe. Amnesty International ammas barattoonni Oromoo mana hidhaa keessatti gombifamanii reebamaa jiru jedhe. Ragaasaa Oromoota hidhaa keessaa bahanii fi qaamni isaanii miidhame gudeedaman lakkoofsaan gara 200 ta'an biyyoota isaan jiranitti dubbisee akka ragaatti wayita dhiyeeffatu. Oromoonni hidhamanii fi hiraaraman kunis miseensa yookaan immoo deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jedhamaniitudha kan jedhe jaarmiyaan kun. Ani Oromoodha jechuunis hidhaa wal fakkaataaf isaan saaxilaa jira jedhe. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa obbo Reedwaan Huseen immoo Amnesty International maqaa keenya addunyaa irratti xureessuudhaaf olola sobaan irratti banaa jira jedhe Ajaansi Firaansi Pireesitti waggaa deebii kennan dhimma kanarratti. Abaawoon jijjiiramaa Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu dura taa'ummaarraa buusee Dr. Duuroo Daddafootti aangoo kennuu beeksise. Ibsi koree gumii sabaa dhaabichaa gaafa onkoloolessa 26 bahee akka jedhutti Birgaadir Jeneraal Haayiluu Gonfaa itti gaafatamaa damee siyaasaa godhee muudeera. Kanarratti Dr. Duuroo Daddafoo dubbifneerra. Tarkaanfii fudhatee sababa isaa waliin gumii dhiyeesse. Gumiin akkuma siin jedhe walgahii irra argamee erga dubbii dhaga'ee sababoolee kana boodee booda akkuma jettee murtii 3 dabarse. Murtiin duraa haga jilli qabsaa'otaa yookaan korri ta'ee hooggana dhaabataa filaamutti ani akka durataa hayyuulee ta'uu ramadanii yookaan na filanii. Lammataa jaallan isin hooggana keessaa Jeneraal Haayiluu Gonfaa damee siyaasaa akka hoogganu. Jaalqaasim Abbaaneshaa immoo damee hajaa alaa akka hoogganu. Kuuwwan ammoo jaallan dalagaa irra jiru akkuma dalagaa irra taa'anii jaallan biraa ammoo dalagaa irraa dhidhatafoo jiraate tokko uffataaf himama. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti booda qophii bal'aa Dr. Duuroo Daddafoo waliin qabna. Koreen hojii raawwachiistuu dura taa'aa dhaabichaa Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu gaafa onkoloolessa 23 ariineerra jedhee ibsa baasuunsa ni yaadatama. Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu immoo warri tarkaanfii kana fudhatan seeraan alaa fi ofii isaaniiyyuu warra hojiirraa dhaabbatanidha jedhani. Mootummaan Itoophiyaa gocha sanyii duguuggaa saba Meeshangir irratti raawwataa jira jechuudhaan dhaabni sochii tokkummaa Naayilootisii Gaambeellaa jedhamu balaaleffate. Dhaabni kun ibsa gaafa onkoloolessa 24 baaseen mootummaan Itoophiyaa fulbaana 11 bara 2014 irraa kaasee Gaambeellaa godina Goodaree keessa ganda hundatti uummata Meeshangir lafarraa fixaa jira jedhe himate.
Gochaan kun immoo kan mootummaan ofii isaa kallattiin raawwatuun alatti namoota naannoo biraatii deemanii achi qubatan hidhachiisee uummata kana lafarraa ficcisiisaa jira jedha. Gurraa Fardaa fi Goodaree keessa kan jiraatan uummanni Mazhangaris yeroo ammaa kana mootummaa Itoophiyaatiin lafarraa duguugamaa jiru jedhe. Badiin qaqqabee sababa waraanni mootummaa Itoophiyaa meeshaa gurguddaa hidhatee naannoo sana qubatee jiruuf hangisaa beekuun hin danda'amne jedhe dhaabni kun ibsa isaa keessatti. Weellistuu fi sabboontuun Oromoo Halloo Daawwee haalaan dhukkubsattee gargaarsa Oromoo akka feetu beekame. Namoonni isheetti dhiyoo akka simbirtuutti himanitti weellistuu Halloo Daawwee erga dhibamtee siree irratti galtee bubbultus inni ammaa garuu lubbuuseef sodaachisaa waan ta'eef gargaarsa Oromoo hatattamaan ishee beeksisa. Weellistuu Halloon bara afaan Oromoo sirbuun waa hafuutii dubbachuun orkaa turetti gootota aarsaa baasanii afaan Oromoo waltajjii irratti sirbaa turan keessaa tokkodha. Halloon weelluu aadaa fi warraaqsaa gara albeema 10 baafteetti. Amma otoo lubbuun jirtuutii mana yaalaa deemtee wallaana cimaa akka argattuuf Oromoon hatattamaan qaqqabuu fi malee booda hidhii xuuxuun gatiin baasuun dhaamsa isheeti. Weellistuu Almaas Tafarraas akkasuma osoo Oromoo jettu lubbuun ishee bara kana bahuun kan yaadatamudha. Keeniyaan namoota 18 Itoophiyaa irraatii seeraan ala biyya kiyya seenanii jette kaleessa hidhaa ganna 2 yookaan immoo tokkotti shilingii 100,000 akka adamaan murteessite. Namoonni kunneen mooyyaalee Oromiyaa gama sirraatii gana Keeniyaa seenanii naannoo Qarsaa Kurruuftuutti bakka Waajjir jedhamutti hidhamanii jiru yeroo ammaa kanatti. Warri hidhamanis dalagaaf jecha gara Naayiroobiitti waamamneetu deemaa jirraa jedhani. Namoonni isaan fuudhanii deeman immoo wayita poolisii argan isaan gatanii badani. Mana hidhaa Waajjir keessatti namoonni biroo Itoophiyaa irraatii qabaman gara 200 ta'an amma mana hidhaa sana keessa jiru jedha maddi keenya. Qondaalli naannoo Waajjir maqaan isaanii Bildaad Raagochoo roobii eengaddaa dhukkuba Iboolaa to'achuudhaaf karaan cufamuu qaba ka jedhus yaada kaasaniiru jedhame. Oduu wal fakkaatuun poolisiin Keeniyaa Itoophiyaanota 57 qabee hidha jedhe. Jimaata darbe Ajaansi Pirees naannoo Kahaawaa Mandeeniitti qondaala poolisii Haasboon Lusweetii eeree akka jedhetti namoonni kunneen gara kibba Afrikaatti darbuudhaaf jedhanii mana nama Keeniyaa tokkotti qabamani. Manneen murtii fi biiroo naqaa Oromiyaa cufamuun uummata baasii dabalataaf saaxilaa jira jedhame. Kololeessa 10 bara kanarraa kaasee manneen murtii Oromiyaa aanaatii hanga waliigalaa jiranii fi biiroon haqaa Oromiyaa leenjii siyaasaa mootummaan kennuuf jedhamanii cufamaniiru. Akka cufamu immoo uummanni dursee waan hin dhageenyeef namoonni dhimma isaaniif fagootii gara manneen murtii wayita deeman baasii dabalataaf akka saaxilamaa jiran gabaasaa keenyatti himani. Dhumarrattis godina Booranaa aanaa Galaan keessatti sababa bokkaa jandoon roobeen uummanni qeerraa buqqaan gargaarsan arganne. Dhiyeenya bokkaa guddaa roobeen namoonni aanaa Galaan 2,400 ta'an qeerraa buqqaanii qabeenyii fi qeensaanii manca'e. Garuu mootummaan hanga ammaatti gargaarsa tokkollee nuun goonee jedhani warreen isaan dubbise gabaasaan keenya. Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanumadha. Sirbattaanu kanaan gara qophii imalaatti. Sena alole
Dhaggeeffattoota keenyaa sirba kanatti akka gammaddaan abdii qabnaa amma gara qophii imalaatti darbuuf jenna. Qophii imalaa har'aa kana keessatti keessummaa qabannee dhiyaanneerra. Dr. Nuuroo Daddafoo. Dr. Nuuroo Daddafoon koree hojii raawwachiistuu kan Birgaadir Jeneraal Kamaal Gashuutiin hoogganamu ABO jijjiiramaa keessa turanii. Dhiyeenya kana koree hojii raawwachiistuun tarkaanfii siyaasaa Birgaadir Kamaal Galchuu irratti fudhanneerra jedhanii erga ibsa baasanii booda ibsa lammaffaa bahe tokko immoo Dr. Nuuroo Daddafoo akka inni ABO jijjiiramaa dura taa'aa ta'ee yeroodhaaf hoogganu muudanii yookaan dirqamatti kennanii ka'ani. Kanaaf Dr. Nuuroo keessummaa keenya irraa taasifanne. Maarree nu waliin tura. Fayyaa ta'a Dr. Nuuroo Daddafoo. Mee haalota koreen hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo jijjiiramaa kan kanaan dura Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuudhaan hoogganamaa ture. Dura taa'aa keessan dura hojiirraa kaasisuu kan sin dandeessise mee gabaabsaati akka namaa galutti yoo cuunfitan maal ta'a maalidha jettu sababoota isaa Dr. Galatooma carraa kana nuu kennuu keessanii fi akkuma beekamu murtii Jeneraal Kamaal Galchuu aangoo irraa buusuu kenna dabarsee jirra. Gabaabumatti wanni beekamuu qabu Jeneraal Kamaal Galchuu kabajaa guddaa qabnaa fi kanumarraa kaanee akka duree keenya ta'ee dalagu filanne. Haa ta'u malee Jeneraal Kamaal Galchuu amalli inni hoogganummaa kennaa ture rakkoo keenya ka fide isa innillee maal yoo kanaan jettu taate heeraaf seera dhaabaa kabajuu diduu cabsu caasaa dhaabaa tibbuluu diduu agartee walumaa galatti dhaaba keessatti
olaantummaa seeraa odoo hin taane olaantummaa nama tokkoo akka mirkanaa'u godhuun rakkoo nurraan ga'e. Fakkeenya akkasii kennu taate tokkoffaa addi bilisummaa Oromoo heeraaf seera qaba. Akka heeraaf seera addi bilisummaa Oromootitti hayyudureen koreen hojii raawwachiiftu gumiin akkasumas dirqama adda itti kenname qaba. Jeneraal Kamaal Galchuu aangoo koree hojii raawwachiisuuf kenname akka darbee isaaf kennamu seeraan ala gaafate. Agartee akka heera adda bilisummaa Oromoo keessatti seera jila qabsaa'otaatiin yookaan kora sabaatiin tumame gumiin fooyyessuu hin danda'u. Akka gumiin fooyyessuu dhiyeessanii gaafatuun ammoo seeraaf ala sirnaan ala. Gumiin ammoo aangoo seerri isaan kenne qabaatuu hin danda'u. Akkuma namni waa ofiin qabne namaa kennuu hin dandeenye gumiin aangoo seerri isaan hin kennine Jeneraal Kamaal kennuu hin danda'u. Kana mormine Jeneraal Kamaal garuu didee kanallee seeraan ala fudhate. Gaafa kana seeraan ala fudhatu nuun kun hedduu mormine jechuudha. Maaliif mormine seerri keenya haanuu kabaju mormine warra gumii jedhamu kana keessa akka dubbii kana ilaalamu mormine. Hoon mormii kana morminu ololli adda addaa oofamuudhaan jaallan gumii keessa jiran akka waan nuti agartee waan beektan jenneeni akka waan nu jara agartee tuffanne fakkeessanii olola odeessuudhaan warri gumii jedhanii as dhufan waan Jeneraal Kamaal jedhu dhibbatti mataa isaa seera godhanii fudhatanii murteessanii kana mormine. Lammata ammoo Jeneraal Kamaal waanuma ta'ellee hin beeknee fi waanuma nuti amma dubbatu natti hin tolle haa ta'u garuu maal goona rakkannee dubbannaa sagalee kudhanii addi bilisummaa Oromoo keessa waan ta'een beeknaa kennamu yee gaafate. Kunillee maal jennaan jaallanni walga'ii argamuu hin dandeenye jiranii. Haa ta'u malee jaallan kana sagalee isaanii nama tokko kennaa kayyadu seera adda bilisummaa Oromoo keessa hin jiru. Seera adda bilisummaa Oromoo dhiisii addunyaa keessa hin jiru. Irra darbee seerri adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ummaan sagalee kennaa hin hayyamu. Akka seera adda bilisummaa Oromoo keessatti namni tokko sagalee tokko qaba. Haa ta'u malee Jeneraal Kamaal sagalee nama 10 naa kennamu malee jechuudhaan gumii jedhu kana dhiyeeffate. Gaafa kanallee nu agartee funii seeraan ala qofa odoo hin taane abaddan addunyaa keessatti hin dhagahamu kan nama saalchu qaaniidha jennee mormine. Haa ta'u malee mormiin keenya bu'aa dhabe. Jeneraal Kamaal sagalee 10 fudhate. Gaafa walgahii ta'ee namni sagalee kennu hunda Jeneraal Kamaal sagalee nama 10 itti hidha'a jechuudhaan dhaaba seeraaf sirnaan bulu odoo hin taane dhaaba namni tokko akka barbaadu dalagu godhe kanatti dhaabanne. Sadaffaa akkuma siin jedhee adda bilisummaa Oromoo seera qaba. Heera isaa keessatti hojii guyyaa hojjetu koree hojii raawwachiiftuuti. Warri achi keessa jirru amma nama 5 nama haree yookaan fa'a. Nuun kun agartee hojjaa seeraa fi heeraan dirqama qabnurraa nu uggure. Kunillee akka nuuf yaa'u gaafanne warwaanne dididame asirratti agartee kana oduu akkana jirru jaala sirnaan filamee miseensa koree hojii raawwachiisuu ta'ee jiru Jeneraal Kamaal sagalee wayyabaa argatuuf qofa agartee isa katapuusiisan gosite nama biraa ol baase. Eenyu maqaa isaa dha'uu dandeessu? Asitti Dooktar maqaa isaa dha'uu dandeessu eenyu? Maqaan isaa barbaade Jaalaalii Xaayiroo jedhama miseensa koree hojii raawwachiiftuuti. Hin baasee koree keessaa moo? Gaafa kana nama ekskiyuutiivii ture gumi gaddeebise jedhaa isii galee. Kana keessatti wanni nama gaddisiisu bakka hunda sagalee namni sagalee isaa waliin nama 11 laalika. Totally dhaaba nama tokko godhee Jeneraal Kamaal waan biyyaallee ka beeku isa waan biyya alaallee waan maallaqaallee walii galatti muuxannoon inni hoggana keenya keessattuu hoggaa darbe kana nu mul'ise muuxannoo nama diiguu muuxannoo seeraan buluu diduu muuxannoo nama barbaadan ramaduu muuxannoo ogummaa muuxannoon barnoonni bu'aan qabne walumaa galatti nama yeeffeen nama waan Jeneraal Kamaal jedhe fudhatu qofa ramaduun walii galatti seeraaf sirnaan buluun dhaaba keenya hafee kana ammoo fooyyessuuf qaanii kana hambisuuf karaa barbaachisu hundaan tattaaffii hedduu goone kadhanne nama kadhachiifne nu dhaga'uu dinnaan jaalannee tarkaanfii fudhanne
Tarkaanfii fudhannee illee ka itti gaafatamummaa irraa fuune miseensummaa irraa fuune kanallee ka goonuu agartee aangoo fi miti akka nutti amannutti uummanni Oromoo yoo ammoo aangoon qabu aangoo ka qabu diina uummata Oromoo ajjeesu jira diina uummata Oromoo saamu jira Jeneraal Kamaal illee itti gaafatamummaa itti kenne malee aangoo itti kennine itti gaafatamummaa itti kennillee agartee uummata keenya haa tajaajiluuf itti kennine miseensa keenya walitti qabee ijaaree seeraaf seeraan akka bulchuuf itti kennine inni ammoo faallaa kanaa dalage diigomsa malee guddinni dhabame seeraan wal bulchuun hafee wal qoqqooduun divide and rule dhaaba keenya keessatti badhate kanaaf agartee dhaaba keenya uummanni Oromoo abdatu gara agartee abdii uummataatiif deebisuuf bilisummaa uummata Oromoo akka argamu godhuuf goone kana keessatti namni tokko hayyu durummaa jedhanii dubbatuun bu'aan qabu agartee as public servant ummata tajaajilu keessa agartee ummata walitti fiduu qabda qabsaa'otaa dhaga'uu qabda waan ummanni itti amane waan seera lafa kaa'e dalaguu qabda kana godhuun dandeenye nuti kaa'uu kana godhuu irra hojjanna ummanni Oromoo yeroo ammaati jaarmoonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo bakka adda addaatti qoqqoodamanii jiran walitti dacha'anii agartee humna ta'anii ummata Oromoo ka yeroo ammaa qaanii jiru kana keessa akka baasan hojjanna kanaaf ka jaalanneetii miti wanni tarkaanfii fudhannee ummanni Oromoo agartee kana dhaga'u ni gaddaa ni beekna waan gammachuutii miti ummanni keenya tokkummaa dhaga'uu barbaada walitti dhufuu dhaga'uu barbaada adda deemuu wal qoqqooduun barbaadu kun ammoo unfortunate waan barbaannee miti Jeneraal Kamaaltu kanaan nu ga'e kanaan nu ga'uufillee agartee itti gaafatummaa isa gaafata hoggana jettee gaafa sochootee ummataan deema gaafa jettee responsibility fudhatuu qabda kanaaf wanni akkanaa ta'e wanni guddichi ufafoo laaluudha ufafoo agartee jaarmoonni Oromoo hundi isatti dhufna Dr. Nuur haasaa masingootan irratti akka heeraaf seera dhaaba keenya keessaa jirutti aangoon durataadhaaf kenname jira aangoo sana dabalata akkasaaf kennamu gaafatee seeraan ala aangoo fudhateeraa jettani fakkeenyaaf eeruu dandeessu maal inni fudhate fakkeenyaaf soosii ka kennu taa'ee birkii jechuun qondaala birkii ka ramadu seerri adda bilisummaa Oromoo ka jedhu birkii dhaabaa keessatti qondaala ka ramadu koree hojii raawwachiisuufi jedhama kuni aangoo koree hojii raawwachiisuuf kenname Jeneraal Kamaal garuu seera kana faallessuudhaan tokkoffaa seera faallessee inni agartee seera kabajuu fi kakuu seenee odoo jiru kana akka gumii isaa kennu gaafatee jechuudha. Kuni sirnaa miti gumiin mataan isaa aangoo koran sabaatiin yookaan jila qabsaa'ota lafa kaa'ame jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Asirra Jeneraal Kamaal ofiisee seera cabsee warra gumii kunillee akka seera cabsu godhee jechuudha tokkoffaa. Akkuma isin jedhee hayyu dure jechuun seera dhaabaa sibbuu qabatee jechuudha. Inni ammoo hagodee ofiiyyuu seera cabsee gumiinu aangoo hin qabne ofi fuudhee akka isaa kennu godhe ka duraa kaasa akka jedhu lammaata. Adda bilisummaa Oromoo keessatti namni tokko hayyu dureellee haa ta'u sagalee tokko qaba. Namni tokko sagalee lama qaba ka jedhu seerri hin jiru. Faallaa kanaan Jeneraal Kamaal Galchuu sagalee nama 10 akka kennamuufi gumii gaafatee jechuudha. Kunillee seeraan ala faallaa seeraati. Sagalee nama 10 nama tokko haa kennaniif gaafatuun mataan isaa seeraan ala. Warri sagalee nama 10 nama tokko kennallee seera cabsee jechuudha. Lama jechuudha. Sadaffaa akkuma gara isin jedhee miseensa koree hojii raawwachiiftuu filamee ji'a 6 hojjate sagalee isaa akka namni tokko bu'ee namni biraa ol ba'u godhuudhaan seera dhaabaa cabsee jechuudha. Asirra wanni beekamuu qabuun Jeneraal Kamaal galtee gumii naa kenne jedha. Gumii adda bilisummaa Oromoo seera jira qabsaa'otaatiin ba'e faallessuu hin danda'u. Kanaaf kana fakkaatu jira. Waliigalatti rakkoo hedduu keessa turre jechuu maal jedhu. Nama miseensa hojii raawwachiistuu kan ture Kamaal immoo fedhii isaatiin miseensa hojii raawwachiistuu keessaa gara gumiitti kan baase jettan kuni badiin eerame maal inni achi keessaa bahuudhaaf hojii raawwachiistuu keessaa akka isaan ka'anitti. Badii wayituu jiru deemu turre UDP keessa jiru maajoritiin badiin isaa kana lafa waan dhaabannuufi.
badii inni dalage kana agartee sagalee yaba argattee achuma jara oduu gaheetumaa godhe kana. Garuu namni fudhate jiru jechuudha. Kan fudhanne kanatti akka irra hojjataa turre. Kunillee sirraa hudhadhamnaan tarkaanfii fudhanne. Ammala mee kana qulqulleessinee bira dabarra dhaggeeffattoota keenyaaf akka amman hubadhetti gumii sabaa qabdu. Gumiin sabaa keessanii Kamaal wayita inni sagalee nama 10 naa kennaa sagaleen ani qabu 10 naaf lakkaa'amu jedhee wayita inni qaboo dhiyeeffatu harki wayyabni raggaasise natti fakkaata akka amma haasaa keessan irraa hubadhetti. Maaliif raggaasisanii harki wayyabni? Maala harki wayyabni amunjiru si'ime nama kana keessa namni nama 10 nama tokkicha qabaabee. Nama kana keessa dabalee kudhanii ka Kamaali achi qabu. Kana sana maali eessaree sunni jiru bee kabiraallee agartee wallee amma kumbiini. Namoolee agartee inni agartee fedhii isaa haa buutaniif ramaleeti galee jallummaa kuwwan illee kaafe warra seera tisuu taane warra walaatummaa seeraa eeguu doon taane warra Kamaal mataa isaatu seera jedhee waa inni jedhu seera dhaabaa odoo laalle loojikii addunyaa itti bultu odoo laalle waan inni barbaade godhanii jechuudha. Kanaaf irra ija jaala sagalee godhanii nama tokko qabu dhageessee beektaan heertoo kan sagalee beeku. Tole Doctor, mee wanni kun mee ani Brigadier General Kamaal Gachuu dubbiseen ture. Aangorraa bu'uu isaanii laachisee ibsa baheerratti yaada isaanii wayita kennan namoonni ibsa baasame sanarratti maqaan isaanii eerame sadan isaanii isaan maleessa namni lama hafaniiru waggaa tokko dura dalaga yookaan dirqama dhaabaa isaan harka ture ofii isaanii ofirraa mulqanii dalaga malee waggaa guutuu taa'aa turanii. Yoggaa gumiin sabaa ammoo ilaalee hojii dhaabuu keessan kana isin ofirraa mulqitaniittu isinii raggaasifne irraa hayyee hojiirra dhaabbattaniittu jedhee beekamumsa kennee fi xalayaa barreessuu fi guyyaa 3 fi 4 booda immoo ofii isaanii tarkaanfii kana labsanii isiniin jedhani. Dhuguma hojii waggaa tokko dura dhaabdaniittu isin warri kana baastan jechuudha. Yoo dhaabdaniittu ta'e maaliif ergammoo xalaan isinitti barreeffamee jiraate akka Kamaal jedhutti isaa booda maaliif kana barreessitanii akka namaa galutti Doctor? Kuni dhugaa miti. Wanni jedhame dhugaa miti nuti agartee hojii hojjetaa turre ammallee itti jirra. Namni hojii irraa nu dhaabullee jiru yeroo adda addaa dirqama keessa bahaa turre namni nu dhaabe jiru. Wanni ta'e yeroo jiraatee nuun kun waggaa amma darbe kana keessa yeroo Jeneraal Kamaal waan amma walitti hime kana seera dhaabaa jajjabdee warra gumii jedhu san illee jajjabsiisu sirnaa miti seeraa miti jennee afoo dhaabataa turre. Sunillee haasirraa hoggoone inni garuu sirraa hin dandeenye kana keessatti agartee nuti dubbii keessatti hidhannaa jennee agartee akkuma jedhee foormaalii fi informaalillee kadhataa turre. Kanaaf agartee haga dhumaa geennee agartee tarkaanfii isarra fudhatutti nuti agartee namni aangoo itti gaafatummaa keessarraa nu baasallee jiru. Namni nu baasullee jiraatu hin danda'u jechuudha nuti miseensa adda bilisummaa Oromooti. Warraabsoo kana agartee akka seenee miti. Warra qabsoo kana agartee gaafa namooleen ayyaansaaddattuu diina jala deemtu wareegama kan fallee agartee diina afoo dhaabbataa turre. Kanaaf nuti adda bilisummaa Oromoo raabsinu arullee jiru kabilarellee jiru wanti jedhamne dhugaa miti. Xalaan isin hin barreeffamne yookaan iimeeliin isin hin qaqqabne isaanirraa? Natti xalaa wayiitu jiru kan beeku amma itti yaadanii arganu Jeneraal Sammaaniin aangoo irraa buufne duubatti deebisanii waan isaa itti yaadan hin beeknu. Nuti gara keessaan namni aangoo irraa dhugaatee xalaa nu ga'e jiru. Tole. Kabiraa immoo Kamaal kan jedhe warri amma achi bahanii kana labsan kun fincila kaasaa turanii wanta heeraaf seera keessa hin jirre akka beekan gaafataa turanii jedhan fakkeenya kennaa wayitan jedhu biyya keessatti caasaa biyya keessatti ijaaramee jiru karaa waajjira hayya duree haa raawwatamu jedhamee kan dirqamni kennameeru isa beekuu qabna jedhaniitu nu rakkisaa turanii jedhu. Kun immoo iccitii diinaaf dabarsanii kennuun wanta babbaramee tureef kana sodaanneetu gumiin keenya kana murteesse gareen kun garuu kana beekuu qabna jedhanii nu cinqaa turanii jedhan dhuguma. Wanni beekamuu qabu duraan dubbisee nutiin kun koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromooti. Waan dhaaba keenya keessa jiru beekuun dirqama keenya mirga keenyallee
hoo koree hojii raawwachiiftuu warri agartee hojii guyyaa kampeenni taate hoo jeneraal Kamaal quba qabee taate fakkeenyaaf mee amma yaadu hoo jeneraal Kamaal rakkoo tokko isa qunname jaallan biyya keessa jiran ta'e caasaa dhaabaa waliin ture jechuudha. Kunummaanuu wanni nuti agartee dhaabni kun akka jeneraal Kamaal yaadu jechuudha. Dhaaba isa tokkicha inni kiitii kaatee waan barbaadu wayyu jechuudha. Kuni tokkoffaa turee miti. Inni qabsaa'ota jaallan biyya keessa jiran jeneraal Kamaal haa to'atu jechuun sirriidha. Jeneraal Kamaal jaallan biyya keessaa miti nuu kanaa isatti fudhata. Kan duree dhaabaa waan ta'eef kuni loojikuma jiru. Haa ta'u malee jeneraal Kamaal sagalee nama kudhanii haa fudhatu kan seera keessa jiru. Kunni akkasiif hin jedhamne amma jeneraal Kamaal ammoo saaliin alatti osoo hin saambanne sagalee nama kudhanii illee karaa kiyyaan haa kennamu jedhamee murtaa'ee jedha. Kuni seeraa mitillee loojikii mitillee hin jedhamnellee dhugamatti kun waan nama gaddisiisu jechuudha. Jaarraa abbaa kana keessa namni kudhanii akka ayyaatu yaada. Sagalee namni kudhanii akka ayyaatu yaada. Namni kudhanii waan hawwatu fedhayanii dubbatu adoonna kun sirnanii keessatti akka hiikaa qabu anaaf hin galu. Kun seeraan hin jedhamne garuu itti kana godhee akkuma kana dubbate sagalee kudhanii kun haa kennamu jedhee bakka agartee sagalee kennamu hunda nama kudhanii keedaa yaa ture jechuudha. Kuni dhugamatti Tole. Kuni mataan isaa qaadhiidha jechuudha. Tole. Yeroo adda addaatti miseensonni keessan hedduun hoogganootuma warra oliilee dabalatee isin keessaa bahuun ifatti beekamaadha. Warri amma hojii raawwachiistuu keessa jirtan immoo tarkaanfii kana fudhattaniittu. Warra tarkaanfii kana fudhattanii fi warra kanaan dura miseensota keessan dabalatee hoogganoota keessan dabalatee warra gadhiisee bahee jidduu addaddummaan jiru maa inni yookaan isin maaliif akka isaanii gadhiistanii hin baane? Aadaa adda bilisummaa Oromoo keessatti kana dura beekame namni mufannaa dhaaba'utti eeguma bara namuma kaan tufa keessaa hafe akka barbaade godha. Kuni seenaa dheeraa adda bilisummaa Oromoo ta'uu ni beektanii. Nuti ammoo kana godhuun feenu maal jechuun dhaabni dhaaba kenna dhaaba wareegamatti kanfalle dhaaba uummanni Oromoo wareegama qaalii itti kanfalee ammallee bilisummaan nagaa jedhee dhaaba abdatu. Dhaaba abdii uummata kana ta'e agartee namoolee tokko nama dhiisanii keessaa deemuun faayidaan qabu. Oromoo illee faayidaan qabu. Jaarmiyaa illee faayidaan qabu. Kanaaf nu tarkaanfii fudhannee maajoriitiin jechuun warri jechuudhiini rakkoo kanaan kan bahe hayyu duree nama hin beeksisu rakkoo biraan jiru namni kun agartee aangoo miti akkuma kana isin jedhee dirqama itti kenname dirqama isa hooba'uu hin dandeenye irraa bu'uu qaba fayyadu agartee uummanni keenyallee itti amanuu qaba akkana ta'uu qaba kanaaf agartee piresidaansii addaa wanta naan dura ta'e wanni fuudheef kanaaf ammoo sirriidha. Hayyu duree ta'e abbaa sekretaarii agartee maajoorii jala deemuu isarra ture. Executive maajoriitti waan murteessu fudhatuu didee waa an jedhe malee jechuudhaan waan nu rakkisee waan seera cabseef jechuudha. Nama seera cabsee agartee heera cabsee caasaa cabsee hojjettee irraa deemtee odeessuun sirrii miti uummata Oromoo wajjin fayyadu. Kanaaf agartee tarkaanfii fudhannellee hayyu durummaa irraa kaafnee ammallee miseensummaa irraa kaafne ni seensa. Kanaaf agartee kalma ta'uu qaba waan sirrii goone jedhee amanaa namni dhaaba biraa ijaaruun kun waan qaaliidha. Dhaaba ofii keessatti ta'anii seeraaf sirnaan falmatuun barbaachisaadha jennee waa qabannu. Tole. Akka heera dhaaba keessaniitti dura ta'an keessan yookaan dura ta'an tokko waggaa meeqaaf dura ta'aa ta'ee tajaajila? Waggaa 4. Dhaabni keessan garuu waggaa 6 ta'eera. Dhaabni keenya jennu adda bilisummaa Oromooti. Dhaabni keenya dhaabba waggaa 40 bari. Jeneraal Kamaal galchuun gaafila deemeetti malee. Adda bilisummaa Oromooti. Dhaaba haarawaa miti bari. Dhaabni inni duraa jalqaba irraa baatan wanta jiruuf hin jedhe. Isin kaayyoo jijjiirtaniitu waan ta'eef. Dhiifama daawwanii asin akka namni hubate nuti hin baane. Nuti gaafa sanillee saree aangoo irraa kaafne malee hin baane. Sirri hubatuu qabdani. Nuti adda bilisummaa Oromooti irraa hin baane. Malee akka nu gaafa san jechuutillee saree seera adda bilisummaa Oromoo dabsanii aangoo itti qabsaa'otaa waggaa 4 hin ta'u irra dabarsan aangoo irraa fuune malee agartee keessaa kabaanee miti sabni akka ofii barbaadee hubata malee. Amma Birgaadeer Kamaal galchuu dhaaba waggaa 40 dura hundeeffame hoogganaa turan jechuudha.
Isaan immoo waggaa seeraan ala waggaa lama dabarsaniiru akkuma isin jettanitti waggaa afur aangoo turuu qaba ture akkamitti turan irree waggaa maal ta'e yeroo duraa waggaa lamaaf yeroo turanii achiin booda jilli qabsaa'otaa godhamee filamee amma waggaa afur hin buunne waggaa amma walmoos turuuf malee hin geenye. Dhaggeeffattoota keenya Dr. Nuuroo Daddafoo wajjin kan mariirra jirru haala yeroo irratti galatooma Dr. Nuuroo gummii sabaa fi koree hojii raawwachiiftuu qabaa dhaabni keessan. Arge qulqulleessuudhumaaf akka dhaggeeffattoota keenyaaf galuuf. Mee gumiin sabaa keessan meeqa hojii raawwachiistuun keessan hoo meeqa nama kan qabu? Waan hojii raawwachiistuun keenya dhaabbatoo nama 9. Birgaadeer Kamaal immoo nama 12 jedhe hojii raawwachiistu. 12 miti sirnaa miti 11 nama 11. Nama 11 executive. Gumii sabaa hoo? Gumiin 45. Isaan immoo 51 jedhan. Waa kaawaan 45. Ayyee tarkaanfii kana dursa kan fudhate gumii sabaa moo koree hojii raawwachiistuu Birgaadeer Kamaal galchuudhaan aangoorraa ari'uu kana. Ibsa keenya hoo dubbiftee jiraattee nuti warra executive fudhate tarkaanfii. Akkas jedha anillee afaanuma keessan irraa dhaga'uun barbaade hojii raawwachiistuu fudhate. Akka seeraatti hojii raawwachiistuu moo gumii sabaa moo kora sabaa moo eenyutu fudhatuu qabaayyuu akka seera keessanitti. Maal ta'e sirnaan deemu hafe siin jedhee akkuma kana siime. Bakka namni sagalee kudhanii akka qabutti sirniidha jettee eeguun dandeettu. Kanarra caalaa ammoo akkuma siin jedhee warra gumii jedhamee jiru kana keessa warra jeneraal Kamaalaa waan barbaade dalagu malee waan seera dhaabaa ulfinna seeraa kabajuu miti. Kanaaf nuti warreen maajoritii siime namni executive keessa maajoritii tarkaanfii fudhanne. Gumiillee nagartee gumii keessaa akkuma siin jedhe nama 10 jeneraal Kamaal kiisii qaba. 45 keessaa Kamaal 10 qaba. Amma siime nama 10 sagalee sabbaasa siin jedhee siime bahe. Akka walii galaatti sagaleen kan kennamu 55 ta'a jechuudha akka keessanitti. Isnaa akkasii miti sagalee 45 keessaa namni 10 sagalee malee. Namni 10 akka jirutti lakkaa'ama Kamaaliif. Amma hojii raawwachiistuu tarkaanfii kana fudhate hojii raawwachiistuu Birgaadeer Kamaal nama 12 jedhanii nama 12 keessaa immoo nama 3 malee namoonni 9 akka isaa waliin jiranidha kan isaan dubbatanii isin immoo hojii raawwachiistuun keenyi nama 11dha jettanii amma harka wayyabatus immoo tarkaanfii kana fudhatee jettan mee nam meeqadha hojii raawwachiistuu keessaa gara yaada kanaa deeggaree tarkaanfii kana warra fudhatan nam meeqa ta'u? Duraan dursee namni 12 miti. Kuni loojikii isaa biyyuu miti beektaa hojii raawwachiiftuun nama namfarii ta'uu qaba. Sagalee kennatuufuu sirrii miti 12 kayyuu sirrii miti nama 11. Nama 11 keessaa namni 2 jijjiiramu siin jedhe. Nama 9. Nama 9 warra sagalee kennu keessaa nuti nama 5tu tarkaanfii fudhate jijjiiramaa tokkoon nama 6 jechuudha. Maajoritiin nu. Tole miseensa keessan amansiisuu irrattoo maal gootanii quba qabu yookaan ergasii yoo simannaa isin miseensota keessan irraa argattan maal fakkaata Doktor? Maal ta'e nuti dubbii kana haga dandeenye itti dhaabaa eessa jennee miseensa keessatti agartee gabbaalee himne maal jennaan agartee ati hoogganaa taatee itti dhaabuma keessatti ta'uu qabda. Kanaaf agartee nuti haga dandeenye dubbii kana fiduu fi tattaaffataa ture. Caasaa jiru keessatti ni dadhabnee amma tarkaanfii fudhannee miseensa gabbaalee innaan miseensa uummata Oromootitti illee uummanni Oromoo illee miseensittee yoo kana dhagaye agartee badii namnimmaan waan irratti fakkaatu. Isaan ammoo badii kana agartee badii isaanii kana tolchuu fi olola adda addaa odeessanii olola odeessan keessaa wasillee na gaafatte tokkoffaa ka jedhanii dhiiga galuuf kana godha jedhanii. Biyyatti galuuf? Biyyatti galuuf wayyaanee galuu fi yaada jala deemanii jedhanii odeessanii. Ni galtuu garuu sin? Nuti maaliif galla qulleessee nuti uummanni Oromoo diina harka jira. Uummata Oromoo diina harkaa baasu amanna nuti wayyaanee biyya keenya irraa humnaan humnaan ta'utti amanna wayyaanee keessatti amannu nuti. Jeneraal Kamaasaa immoo walolaalaaf karaan odeessanii warra ODS waliin galla jedhanii dubbatanii isaanii tokko jedhanii dubbatanii kun hundi soodaan waan akkasiillee waan jennee qabnu warri hojii waan Oromoo baasu godhuullee mirga isaaniiti kan illee afoo dhaabannu
sagantaa addabsummaa Oromoo lafa jiraabaa. Diina keennaa nama isa buqqisuuni wajjannee buqqifna kan jedhu gare. Ayyee. Amma ibsan tokko argeen jira. Innis Dr. Nuuroo Dagdafoon dura taa'aa ta'anii yeroodhaan hanga filannoon seera qabeessa godhamee hayyu dureen filatamutti dhaaba kana akka geessan isiniin bakka buufataniiru. Mee haalli filannoosaa yookaan akkatti bakka buutan dhaggeeffattoota keenyaaf ibsamee Dr. Wala akkuma siin jedhee tarkaanfii tiwiitirii fudhatee sababa isaa waliin gumii dhiyeesse. Gumiin akkuma siin jedhee walgahii irra argamee erga dubbii dhaga'ee sababoolee kana boodee fi booda akkuma jettee murtii sadii dabarse. Murtiin duraa haga jilli qabsaa'otaa yookaan korri ta'ee hoggana dhaabataa filaamutti ani akka durataa hayyuulee ta'uu ramadanii yookaan na filanii. Lammataa jaallan isin hoggana keessaa jeneraal Haayiluu Gooffaa damee siyaasaa akka hogganu. Jaalqaasim Abbaaneshaa ammoo damee hajaa alaa akka hogganu. Kuuwwan ammoo jaallan dalagaa irra jiru akkuma dalagaa irra taa'anii jaallan biraa ammoo dalagaa irraa dhaqoo jiraate tokko uffataaf himama. Sadaffaa kanaan dura gumiin keenya bara deeggaddaa qajeelfama keessa ture. Qajeelfamni sunillee agartee gurmuu qabsaa'ota Oromoo without precondition haal duree tokko malee irra hojjettanii tokkummaan qabsaa'ota Oromoo akka mirkanaa'u fayyadu ture. Gumiin kalee walta'ee ga'etti irra deebi'ee akka dubbiin sun hatattamaanii hojiitti hiikamu qajeelfama kennee amma akkuma sadii kanarratti dubbanne. Hayyee. Qabeenyi keessan akkam ta'a gamba Birgaadir Kamaalis akka dhaabaatti hayyu dureen jechaa jira. Isinis seera irratti tarkaanfii fudhanneerra jechaa jirtu. Miseensi maal godhuu qaba amma? Maal jedhee si waamas kan Kamaalii fi kan Dr. Nuuroo jedhu moo? Uummanni Oromoo yeroo ammaa agartee qabsaa'onni isaa walitti deebi'anii bakka tokko hunna ta'anii diina isa ajjeesaa jiru, diina isa hidhaa jiru, diina biyya isaa irraa buqqisaa jiru, diina qabeenya isaa saamaa jiru akka agartee irraa kaasaneera. Garaagarummaa agartee Nuuroo fi jeneraal Kamaalii dhagaa barbaadu. Sababa agartee amala hoogganummaa isaa seeraa fi dhaabaa dhibbuu diduu fi tarkaanfii kana fudhanne. Kun agartee tarkaanfii fudhanne kana fudhatee illee amala isaa kanallee hojii dhufa fuustee hoogganallee hayyuurellee ta'uu ni danda'a. Kanaaf ka yeroo kun yoomaan fi yeroo kora fudhattee gara hoogganaa dhaabataatti deemna. Hagasii garuu wanni akkanaa kun dhalatuu fi hedduu gaddina. Qabeenya kam goota? Waan akkuma siin jedhe qabeenyi sirnaan ka hoogganaa dhaabaatu nyaata qaba. Hoggana dhaabaa hojii jiru agartee hayyuuleen akkuma barbaade gubbaa waa hunda godhaani jecha sila hoggana jechuun nama qajeelcha nama hojjechiisa dalagaa namaaf akka dandeettii namaatitti akka muuxannoo namaatitti hayyuuleen malee qajeelfama kenna malee asittiin liide abbaa nama hundaati nama hunda ija tokkoon laalee hoggana agartee hoogganummaa kenna malee waan gadi to'atuu hin danda'u. Kanaaf agartee caasaa dhaabaa akka jiru jira. Caasaa dhaabaa keessatti agartee qabeenyii fi haalli adda addaa ka dhaabaa sirnaa hojjaa walirratti amannaqa. Dhaggeeffattoota keenya ammas Dr. Nuuroo Dagdafoo dhaaba ABO jijjiirama jedhutti amma dura taa'aa kana duree ta'anii kan muudaman faana mariirra jirra. Dr. Nuuroo dhaabni keessan hidhannootti amanaa? Qabsoo hidhannootti? Oh my God! Dhaabni keenya uummata Oromootiif illee firaafittee diinaafittee ifa godheera. Adda bilisummaa Oromoo dhaabni hooggannu qabsoo waliigalaa ni amana. Qabsoo waliigalaa jechuun tokkoffaa qabsoo hidhannoo. Uummanni keenya diina isa qabee jiru kana kadhaa odoo hin taane hidhannoon lolee ofirraa kaasuu qaba. Uummanni keenya lammaffaa fincila diddaa gabrummaa godhuudhaan diina kana ofirraa kaasuu qabu amanna. Uummanni keenya yookaan qabsaa'onni keenya karaa barbaachisu hundaa dippilomaatik aakshiin fudhatanii haala adda addaa biyya adda addaa irraa waan gargaarsa barbaachisu jechuudha. Karaa dippilomaatii ta'e karaa adda addaatiin fudhatanii yookaan argatanii diina biyya qabatee jiru wayyaanee ummata Oromiyaa fi ummata Itoophiyaa irraa kaasanii yeroo duraati biyya sanii jechuudha.
ummatoonni hiree mataa isaanii murteeffatuudhaan hiree mataa ofii murteeffatuudhaan akkuma beekamu haga ammaatiin biyyi Itoophiyaas afaan qawweetiin ijaaramtee afaan qawweetiin eegamaa jirti. Ummanni hiree isaa akka murteeffatu godhuudha gaafiin qabu akka itti amanu. Ayyee erga hidhannootti amantu ta'e Dr. Nuuroon Ameerikaa jiraatu qabsoo hidhannoo kana akkamitti gaggeessu laata? Ammallee si baabali namni hoggana jiru tokko isa waa hunda godhaa miti. Ani Ameerikaallee jiraatee agartee anamma dirqama yeroo kutte dirqama yeroo kana agartee nama ofa dalagaa miti. Ani haala miseensi hogganni adda addaa dalagu qindeessa. Kanaafuu barbaachisuudhaallee deebiillee agartee bakka barbaadee mullee ni danda'a. Wanni na dhoogaa jiru garuu wanni namni keenya beekuu qabu beektu uummanni Oromoo wanni beekuu qabu. Namni hoggana jechuun nama afoo hiusanii miti. Namni afoo hiusan haala qindeessa malee isaa waa hunda hin godhu. Ho'innummaa gubbaa ta'ee waa hunda katee asutaat, maallaqa katee asutaat, loltuu katee asutaat, loltuu konyaa tokko keessa taa'ee haala taatee kuchitaadha. Kanaaf agartee akka nama wal jechiisan beeku. Akka agartee hamilee namaa kennanii, dirqama nama kennanii, dirqama itti gaafatamummaa qabu waliin nama hoogganan beekuudha. Kanaaf waa hunda godha jechuu miti dhaasaa dhaabaatiin dalagama. Kuni kaa'ufafuu waan ta'u ta'an hanga ammaatitti kaan Ameerikaan jiraatu baageeti. Waan kanallee akkuma dinjedee tarka dhufe anillee itti yaadee beeku waan anillee barbaadee miti. Gara Afrikaatti gara Oromiyaatti dhiyaachuuf hoo karoora qabdu erga dirqamni isinitti kenname hoogganummaan. Maan dubbiin agartee yookaan Oromiyaa jedhanii ollaa Oromoo ta'uu fi Ameerikaa ta'uu illee garaagarummaa arguanii. Hoo ta'ettee kun namti Ameerikaa irra jiraatu. Ayyee tole tole. Ayyee tole. Garaagarummaa argan qabaanne dhiiseera. Ayyee. Dubbiin guddichi Oromiyaa keessa seenanii godhanii hojjitiisu. Seentuure achi. Kana jechuun nesesarii namni hoogganaa jidhata jechuu miti beektee. Hoo barbaachee dhaquu qabaa nesesarii dhaabbisaa fayyadu konseptii jaaraa ammaa kana keessatti fleksibiliinatti fakkaatu ta'ullee ni danda'a. Garuu guddichi poolisii ittiin deemtu jechuudha. Kanaan dura garuu dhaaba abaawootiin hoogganni isaa baqatee ala ture jedhamaa waan tureefidha. Gama dhaaba keessan irraa komeen dhiyaataa ture bara 2012 kanaaf hin jedhe. Maali hooggana jechuun amma dheeraa siin deebi'ee siin jedhaan nama waliin afoo ilaalchan qofaa miti. Hooggana jechuun agartee caasaa gubbaa jalqabee haga miseensaati. Miseensi mataan isaa hooggana naannoo jiru sanitti. Kanaaf agartee kolleektiiv liidarshiippii amana Oromoon beektanii. Oromoon hooggana jedhanii gubbaa kana dhaaluu miti. Caasaan jiru hundi hooggana. Kanaaf hoogganni namni lama sadii yookaan koree PDP ala jiraate hoogganni adda bilisummaa Oromoo hundi ala jira jechuun illee nama dhibara. Tole tole. Konseptii guddichi hoogganni uummata dhiyaatee olee hojjisiisuu qabaan sirriidha. Tole tole. Amma gara xumuraatti gaaffii lamannaaf. Gaaffiin tokko dubbichi qorannoo irratti illee kan hundaa'e miti garuu alumatti hoggaa dhagahamu namni hedduun maqaa dhaaba keessanii jijjiiramaa jedhee malee abaa'oo dheewwaamu. Namoonni gariin immoo abaa'oo jijjiiramaa jedhu. Namoonni miseensa keessan ta'an immoo abaa'oo jedhu. Kanarratti isin maal jettan? Eega maal ta'e bara 2008 gaafa nuti jijjiirama adda bilisummaa Oromoo keessa goone achumarraa jalqabee abaa'oo jijjiiramaa jedha. Akkuma quba qabdu abaa'oo biraallee ka shaneen hoogganaallee abaa'oo fi jedha. Abaa'oo sadii hammallee waliin makaan beeyanii abaa'oo kaanyaallee abaa'oo fi jedha. Kanaaf namni agartee jala kanneen sadii addaan baasuuf rakkate gaafa uummanni kana rakkatu agartee addaan baasuuf jechuun keenya kana abaa'oo jijjiiramaa jedha. Konseptiin sun malee nuti abaa'oodha. Yookaan agartee shaneenlee hooggan abaa'oo malee agartee jajiru abaa'oodha. Kanaaf nuti abaa'oo fi jenna maqaan keenya abaa'oo namni addaan yoon dogongoruu baadhe Dr. Nuuroon beekumsi isaanii barumsi isaanii seeraanidha. Sirriidha? Akka seeraatti immoo patent right jechuun eenyummaa yookaan immoo beekamummaa kan itti qabaatu waggaa hedduu kan ture qaamni tokko yoggaa irraa fudhatamu akka seeraatti qaamni biraatti waamamuu hin danda'ama akka seeraatti akka addunyaatti. Amma dubbii Oromoo kun dubbii rakkisaadha. Patent right eenyu qaba fayyadu kun baay'ee rakkisaadha. Tanaan durallee waan hanga koortii ta'e kan asuma haadhillee abaa'oo amma kan namni tokko irraa fudhatee yookaan patentii itti baafatu miti. Konseptii akkasii sun nima jira garuu abaa'oo irratti appilaayii yeroo ammaa kana waan kun natti fakkaatu akkuma duuba bakattu
kana dura illee wanni akkanaa koorti illee siraayii ta'ee ture. So kana agartee kanarratti fokasii godhuu dhiisee uummanni Oromooti qabsaa'onni Oromoo ummata Oromoo kana konfiyuuzii keessaa baasuuf haga danda'e walitti deebi'ee agartee gurmuu tokko jalatti yoo socho'e afaan faajii kana ummata Oromoo jalaa baasuu danda'ama. Amma garuu pireezidenti Raayisiin akka qabayyanii dubbatuu akka seeraatti garuu dhaabni daldalaa tokko yookaan biizinesiin tokko yookaan kaampaanii tokko yookaan immoo gartuun tokko maqaa qabaate maqaa sana faajjii isaa sana nama lamaaf kennamuu hin danda'ama. Akka seeraatti dhaaba siyaasaatiin ilaalina akka seera nama barateetti. Akka daldalaa inni danda'a kenna kun kaa'adda kan nabbiin jedhee malee akka jeneraal piriinsipirii ni danda'ama garuu abaa wallatti abdulaahi godhuun nama dhibaayitoo hin jedhe. Tole fayyaa ta'a Dr. Nuuro dhumarratti yaada xumuraa kan jettan qabaattan dhimma marii keenya har'aa ilaalchise. Gabaabatti wanni jedhu amma seera deebi'ee jedhaa wanni ta'e kun waan gaddisiisaati waan nuti itti gammadu miti waan qabsaa'onni Oromooillee itti gammadu miti waan uummanni Oromooillee itti gammadu miti akka tasaa ta'eera. Waan ta'e kanaaf agartee itti gaafatamummaa kan fudhatuu maduu jeneraal Kamaal Galchuutee akkuma isin jedhe amala hooggansa isaatti kanaan nu ga'e. Kanaaf qabsoo uummanni Oromoo godhuu qoqqoodamni akkana jiraanne kana keessaa bahuu qabna. Kana keessaa baanee qabsaa'onni Oromoo uummata Oromootiif hojjetuu qabani. Namni hoogganaa adda bilisummaa ofiin jedhu aangoo nam-tokkee sanuu ta'uu hin qabne. Odeessuu dhiisee uummanni Oromoo gundichi akka abbaa aangoo hojjetuu qaban. Kana godhuuf agartee qabsaa'onni Oromoo garaagarummaa xixiqqoo qaban. Dhiisanii diina isaanii gundicha irratti fokasii godhuu qabani. Kanaaf jaarmoonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo hundi waliin hojjetanii namaa hojjetuu dhiisanii uummata Oromootii hojjetuu agartee bakka tokko deebi'anii akka hojjetanii barbaannaa kanarratti illee ni hojjenna. Kanaaf jeneraal Kamaal amala hoggana isaati kanallee hoo jijjiiratee ukakoo agartee hogganatti illee deemuu ni danda'a. Waan amma ta'eef gahuu ni danda'u maal jedhu. Tole dhaggeeffattoota keenya marii keenya irraa kanumaan xumurreerra. Dr. Nuuroo Daddafoo haala yeroo irratti ibsa bal'aa waan nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galatooma fayyaa ta'a. Isinillee carraa kana nuu kennuu keessaniif galatoomaa jira. Samani kabenya kenya iyomne nu aban biya Ongo ine malif tirana wanyano dame boya Samani kabenya kenya iyomne nu aban biya Ongo ine malif tirana wanyano dame boya Adun baate nutti deeti yoo ka'e morma Abbaatuuf mara jedhe boofni maaliif hin taane qabna Lagana teenye bishaan deebochuun isoo qabnu ijaa Dhugaan barbaadin ta'anii booyuun kun fafa keenya Iyyee iyyee sumaaf iyyee lammii kan koo Afansi tahe an barata sif barate mirga kabtu sarbantu arge ubate gara akaminsa devin kanto tabus rasasa sif lalate an sifin dua sif lalate an sifin dua iye iye sumafiye Samani kabenya kenya iyomne nu aban biya Ongo ine malif tirana wanyano dame boya Samani kabenya kenya iyomne nu aban biya Ongo ine malif tirana wanyano dame boya
Fira fakkaate nyaate risaan immoo handaaboo. Eenyu amanne ifirra jiifna osoo kan dura koo. Banee mataarra hin buuteen kan laga jeesisee. Malli garaa kee uleen harka kee jedheen gorsee. Iyyee iyyee sumaaf iyyee lammii kan koo afaan si ta'ee an barata siif baradhee mirga qabdu sarbantu argee hubatee garaa akkamiin isaa deebiin kan koo ta'us rasaasaa siif dhaladhee an siif hin du'aa siif dhaladhee an siif hin du'aa. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa akka walii galaatti kanuma fakkaata. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa torbee dhimma biraatii walitti deebina. Agasittuu turtii gaarii isinii hawwineera.